Jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira rabsanii nan danda'a hoo haadhatii yaa rabsanii hoo akaakilee abaabilee keenya rabsuudhaa deemna hin ta'u kanarratti hin ta'u ishiin dhugaan kan arra tanaan dura kana jedhee tun beeku maafan kana jedhee ummata kiyyarraa biyya kiyyarraa na buqqisuuf xaaraa jiran tanaan dura na luqqisani amma immoo na buqqisuuf xaaraa jiran. Ashama harka fuune kabajamtoota fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kan kabajaa lagee qaxxaamuree tulluu qaarii isin haadha qabu deebi'ee dhufee jira daqiiqaawwan muraasaaf qophii ajaa'ibaa wajjin qabaanna hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaara turan affeerraa koo yeroo hundaati. Video sadii isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Video sadiin kanarratti turtii bareedaa wajjin goona isinirratti hin dheeressu. Egaa videoon inni jalqaba waa'ee ijoollee keenya ijoollee wallooti koromii ijoollee walloo injifannoo guddaa injifannoo cimaa hanganan jedhamne galmeessaatii jiru diina ofirraa dhayanii ofirraa deebisanii jiru video sanirratti injifannoo isaanii sanirratti video ajaa'ibaa ka tokko kan hedduu nama gammachiisu kan sabni Oromoo hundi itti gammaduu qabu akkasumas ammoo nuti Oromoon kutaan hundi wallorraa wanta addaa barachuu akka qabnudha kan agarsiisu videoon inni lammataa ammoo jabaa fi abbatu jabeeffata yeroo jennu sababaan jenna namaati jaalatti namaati kabaje namaati ulfinnatti goote namaati bakka gooteef sabaaf sablammiin diinni illee ni kabaja waa'ee acee kennaa sabni biraa yeroo akka ajaa'ibaatti waa'ee isaa faarsuu fi walleewwan isaa akka ajaa'ibaatti wajjin wallisaniin dhaga'e sanis viidiyoo addaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira inni biraa diraamaa beetochi irratti ga'ee guddaa taphataa kan ture akka baashaatitti taphataa kan ture ani Oromoodha jechuudhaan waggaa dheeraa booda afaan Oromoo dubbachuudhaan miidhamni saba kiyyaa biyyarraa nu buqqisuudhaaf yaaliin isaan godhan natti dhagahame afaan Oromootiin akka dubbadhu na godhee jira jedhu viidiyoo san isiniif qabadhee jira dhufee jira hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana tura mee viidiyoo ijoolleen walloo injifannoo galmeessanirraa eegallaa viidiyoo san dhageeffanneetii deebinaa nafaana tura. Jaalatus jibbitus abambiyaa Oromoodha. Jaalatus jibbitus abambiyaa Oromoodha. Jaalatus jibbitus abambiyaa Oromoodha. Wow. Waan hedduu namatti toluudha yeroo hedduu walloon ijoolleen walloo diinaaf hin jilbifatanii diina dhaaniitii ofirraa deebisu yeroo takkallee diinaaf harka kennanii hin beekanii akkatti isaan itti dhiichisan hedduu namatti tola wanta tokko gootee wanta qabatamaa tokko gootee gaafa baatee dhiichiftu namatti tola akkanumatti badhee duwwatti dhiichisuudha malee kan nama aarsu. Sodaatin malee. 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 Baay'ee tokko namatti tola dhugaa ijoolleen kun jajjabeeffamuu qabu walloon silaa qarqaarsa namaallee hedduu hin barbaadu mi'ooma meeshaa ittiin bitatan waraana ittiin bitan argannaan isaan diina akkatti ofirraatti deebisan ni beeku. Sodaatin malee. Sodaatin malee. Jaalatus jibbitus abambiyaa Oromoodha. 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 Sodaatin malee. Sodaatin malee. Sodaatin malee. Sodaatin malee. Sodaatin malee. Sodaatin malee. Sodaatin malee.
Baay'ee walloodha kana fakkaata ijoolleen kun akkatti gammachuudhaan injifannoo isaanii agarsiifataa jiran argitanii jirtu. Waa'ee walloo hedduu dubbachuun waan barbaachisu miti maaliif hundi keenna ni beekna jechaadha gootummaa ijoollee warqitu akkamitti diina ofirraa akka deebisan ni beektanii. Kanaaf baga gammaddan ijoolleen walloo kukummiin gootawwan ija barbaada baga diina keessan mootan jechuun barbaada. Viidiyoon itti aanu me waa'ee haceedhaa wallee haceedhaa warri hadiyaadha fakkaate warri hadiyaadhaa akkamitti akka wallee hacee wallisan viidiyoo ajaa'ibaa tokko argeetiin hedduu tokko gammade maaliif jabaa ofii abbaa jabeeffata nama ati jabeessite diinni si jabeessa yoo nuti amma osoo nuti Oromoon acaalu akkuma daddarbeetum waa'ee isaa ka dagannu ta'e diinnis akkasumatti waa'ee isaa dagata hangammaatti madaan haceedhaa ilmaan Oromoo irraa qooruu dadhabe diinnis akkasumatti waa'ee isaa dubbataniituma waan keessatti sodaallee haa qabaatanii gammachuu ammoo dhabamuu isaatiif gammachuullee haa qabaatan malee warri diinaa jechuudha. Sabaaf sabalammoonni biraa ammootu jabaa namni ofii jaalate nu wajjin jaalatu namni jibbiinsa Oromoodhaa hin qabne jechaadha. Mee viidiyoo tana dhaggeeffanneetti deebina. Inumaa tiksee malekuulato ashubbee baddaa looligaa abbisuu. Inuma rafe malaya tukuma dabu namara abisu alayana layuma maltu walaya nuri fajele alayana laguma alagana laguma maltu walaga lampira jele Orborta orminama tu yo abano fi batte tamale rorodina radufte maltu na malo apayo watamale malo biya orma alaguna matnibui galuna matnibai biya ofi yagadi sagarbu aduna manargu jaran Chamsa duftamo birra ayasa wilenko sayo nobori chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutti bitani kalo nutti bitani fuddanna nambe nanu fitani malo eddu nama gammachiisa jabbilo tako yadaloo isaa Yajabbilota odaa jala kanamanya tolu keessa jira Jabbilota ko Yajabbilota odaa jala kanamanya tolu keessa jira Amalo Masangama lafambatu talba facha fannata tokkonta walkakala fannata Fanatati, Yemulea Carbachisa, one of Ibaltu Gadisa, Fanatati, Yemulea Carbachisa, one of Ibaltu Gadisa, one day Galatum, Subota addunyaa tanarratti bebbeekamoo akka bombaarleef atti wilii yaadatamuuf ta'a jechuudhaan kun waan hin oolledha. Mee dhumarratti artistiin Baashaa jedhamu kan
Drama dheeraa yeroo dheeraadhaaf biyya san keessatti deemaa jiru drama beekamaa hordoftoota hedduu qabu keessatti beekamaadha. Gahee guddaa achi keessatti taphata Baashaa jedhama. By the way irra hedduun artistoota Itoophiyaadha wallistoota irraa eegalee hanga warra drama garagaraa taphataniititti irra hedduun isaanii warri nuti Addis Ababeedha ofiin jedhan kunniin hundi isaanii irra hedduun isaanii parsantiin 85 ol ilmaan Oromooti. Garuu rakkoon jiru maa inni Oromoo ta'uu isaanii hin ibsan rakkoo addaatu jira. Akkuma dhugumatu bara durii Oromoodha jedhee yoo inni wanta jedhe artisti masan keessattuu isaan hin hirmaachisanii akkuma beekamu nama an Oromoodha jedhee waa'ee Oromummaa isaatiin sabboonummaa isaatiin wanta jedhaa jiru kaan kolaasaa kaan ajjeesaa kaan biyyarraa baqachiisaa turanii sababa saniif mataa qaqqabatanii sabuma biraa fakkaatanii bifa saniin isaa wajjin jireenya isaaniitiif jecha jiraataa turanii irra hedduun artistoota jechuudha. Fakkeenyaaf Kibaboo Gadaa yoo fudhattan Kibaboo Gadaa nama Oromoo cimaa Oromoo beekamaadha. Garuu Oromoo ta'uu isaa yeroo dhiyoo kana beekame jechaadha. Maqaan isaa Kibaboo Gadaa ta'uu osoo beeknu akki inni godhatuuf oolmaan isaa taphni inni taphatu Oromoon walitti waan dhufuu miti jechaadha. So amma immoo Xilahuun Guugsaa abbaan Beetosh Drama abbaadhumtinuyyuu isa Oromoodha beekamaadha kuni beekamaadha. Garuu Oromoo ta'uu isaa dhoyseeti jiraata. Namni Oromoo ta'uu isaa beeku hin jiru jechaadha. Oromoodha jedhee bahee yoo dubbate miidiyaan sunuyyuu ilaalcha hin qabaatu. Zaranyoch naachoo jedhan irraa fagaatan jedha. Kanaaf namni keenya rakkate gaafa isaan baanii an Oromoodha jedhanii dubbatan nuti ammootu isaan saniin deeggarru isaan miidiyaa isaanii du ilaalanii YouTube jaraa hin hordofnu albama isaanii ilaallu walleewwan isaanii homa hunda waan garagara waan sabni keenya dalagu nuti hedduun hordofnu kadiinaa hordofna. Kanaaf isaan illee dhokatanii mataa qaqqabatanii bifa isaaniin diina wajjin wal fakkaatanii jiraatanii. So hedduudha. Fakkeenyaaf Xilahuun Gassassaa waggoota dheeraadhaaf sabuma biraa Amaaruun fakkaatee jiraataa ture. Gaafa du'ee umriin isaa dhumtee dhibamee sireetti galeen Oromoodha jedhee dubbate. Maal faayidaa qaba? Gaafa humna qabdu, gaafa dandeettii qabdu, gaafa saba kanaaf dalaguu dandeettu Oromoo ta'uu koo ibsitee hanga danda'ametti Oromoon sabni Oromoo sun si cinaa dhaabbatee saba Oromootiif yoo waagooti irra faayidaa qaba malee gaafa dadhabdee sireetti galteen Oromoo dhoo itti faayidaa tokko illee hin qabdu. Amma Baashaanis rakkoo wayiitu irra geennaan bahee dubbate malee akkanuma lafaa ka'ee hin dubbanne. So amma dubbii kanaaf yookaan diraamaa san keessaa yoo ni ari'an jechaa ni baasan. Maaf kana dubbatte ati zaranyaadha waan jedhamuuf ni baasan jechaadha. Kanaaf nuti qophaa'uu qabna. Nama keenya nama akkanaa kana gaafa isaan sababa inni Oromoo ta'e bakka san irraa kaasanii rakkoo addaa irraan gahan nuti ammoo nama san cinaa dhaabbannee jajjabeessuu danda'uu qabna. Bifa kanaan namni keenya hundi kan dandeettii addaa qabu ka dhokatee saba keessa seenee akka maxxanneetitti jaratti maxxanee jiraatu hundi Oromoo ta'uu fi beekee as bahee saba kanaaf hojjechuu eegala jechaadha. So yeroo gabaabaa keessatti rakkoo addaa akka irra galu shakkii tokko illee hin qabu. Mee haasaa isaa dhageeffanneeti wajjin deebina. Haasaa isaa kana dhageeffannaa. Hoo na arrabsanii nan danda'a. Hoo haadhatii arrabsanii hoo akaakilee abaabilee keenya arrabsuudhaa deemna hin ta'u. Kanarratti hin ta'u. Ishiin dhugaan kan arra tanaan dura kana jedhee ton beeku maafan kana jedhee ummata kiyyarraa biyya kiyyarraa na buqqisuuf xaaraa jiran. Tanaan dura na luqqisani amma immoo na buqqisuuf xaaraa jiran. Ani ilma Oromooti. Oromoo nan jaaladha. Oromoon ulfina qaba. Oromoon safuu qaba. Oromoon aadaa qaba. Inni cimaa ilma galmaa seera tumaa Tsaggaayee Gabramadan akkasitti oo dubbatan san namni isaan dhaga'u dhabame isa jibbanii isa xireechanii amma garuu odoo gizeessan isa dhaggeeffatanii bu'aa meeqa argatanii ture. Tsaggaayee Gabramadan waan akka dubbate lakkii uummanni kuni uummata guddaadha. Uummata kan hin jibbinaa, uummata kan hin dhiibinaa jechaa bahe kan dhaga'u dhabame.
arab hukumasa basa jiran ammas waanuma hunda finfinnee keessa oromiyaa keessa oromiyaa wajjin guddannee oromiyaan nu guddisee oromiyaan nu laatee oromiyaan nama nu godhee amma immoo oromiyaa irratti quba wanna gochuu hin dandeenyu hin jaalannaa hin kabajnaa amma ammaatitti jibbineeti miti garuu afaan sidaamaa kan hojjetan jiranii afaan oromootis kan hojjetan jiran akka akmii kiyya akka dandeettii kiyya wanti narraa eeggamu gochaa dambe afaanuma oromoo kana maaliif dubbattan jedhanii tanaan duras hin beektu sira garuu tanaan booda kun hin jiru akka dandeettii keenyaatti ittiin hojjenna abbootii keenya obboleewwan keenya obboleettii keenya hin arrabsinaa Adaanach Abeebee techuma sitirratti teche maal godhe ijoollee iyyechaa tureechaa odan jedhin ijoolleen haa barattu mana taphate ijoolleen haa barattu hoo barattu kana bara kana keessatti jireenyi rakkisaa jira haadha abbaan minaan isaanii daftara isaanii iskiriptoo isaanii uniformuu isaanii bitachuu waan hin dandeenyeef ijoolleen mana timirtiidha haaftee jirti garuu ammaan booda ijoolleen haa barattu hoo jettu ijoollee oromoo haa barattu ijoolleen sidaamaa yookaan ijoolleen amaaraa mana tamaariidha haaftu hin jenne walumaa galatti ijoolleen hunduu haa tamaartu haa barattu jetti kan kana caalu maaltu jirare kan kana caalu maaltu jira amma garuu hoo ishee arrabsan san tol maal jarana maal taatanii oromoon biyya bulchuun danda'u jedhanii turan garuu arra laallee jira biyya bulchuun kana caalaa maaltu dhufare ijoollee xixiqqoodha uniformii jaha kenninu ijoolleen haa barattu biitti hoosan guddatti Kata baashaanis bifa kanaan arqoota gabrummaa cabsee diina harkaa bahee gara saba isaatti dhufee jira. Kana booda rakkooleen garagaraa isarra ga'uun waan shakkii tokkollee hin qabne shakkii kanaaf ammootu nuti namni keenya gaafa arqoota gabrummaa cabsee gara keenyatti as bahe cinaa dhaabbanne jajjabeessuun dirqama keenya kanumaan isiniin jechuu barbaada isinirrallee waan beekuga wal yaadachiisuun ammoo dirqama namni hedduun viidiyoolee irraa hojjechuutti jira anis wanta natti dhagahame dubbachuun dirqama jennaaniin dhufe egaa viidiyoon kiyarraa isa kana fakkaata an mootiidha kan isin faana ture yeroo biraa viidiyoo biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaan tura viidiyoon kun yoo isinitti ture laayik gochuu hin dagatina akkasumas yoo dandeettan sheer godha Galatoma yeroo gaarii qabadha bye bye